Durdurii yoo namni ofitti odeessa ta'e qabaa hidhadhaa maraatiiraa jedhama. Amma kana immoo yoo namni ofitti odeessaa jira ta'e hin nayinaatii inni AI yookaan Artificial Intelligence addunyaa keenya ammaa duukaa Alexa yookiin Google Voice duukaa haasaa jira ta'a. Alexa yookiin Google Voice kan jennu tekinooloojii Artificial Intelligence keessaa tokko yoo ta'u, isaanis namni intarneetii fayyadamee yookiin Artificial Intelligence duukaa akka haasa'u mari'atuu fi gargaarsa akka argatuuf kan kalaqamedha. Anis viidiyoo kanaan waan kana waliin isiniin barsiisa. Subscribe, share, like gochuutiin viidiyoo kana eegalaa isiniin jedha. Alexa kan jennu maqaan isaa Alexa kan jennu sirrii isaa Alexa kan jennu device mataa isaa danda'edha. Kana jechuun namoota mana keessa qaama miidhamoo ta'anii mana keessa jiranii fi tajaajila akka laatuufidha kan device'n sun hojjetame. Mana keessuma ta'a. Namoonni siree farra ciisaniitu ajajatu oliin gadi deemee akkuma namaattidha kan inni sappoortii godheetii tajaajilu. Inni device mataa isaa danda'edha. Gama bilbilaatti gaafa dhufnu immoo Alexa kan jennu appilikeeshiniiwwan garaagaraa irratti kan isaan fiicharii qabanii, appilikeeshiniiwwan jiran sana keessaati immoo Alexaan salphaatti access gochuu kan dandeenyuu fi fayyadamuuti kan dandeenyu appilikeeshinii isinis beektan ChatGPT jedhamu irrattidha. Kanaaf maal goonaa jalqabarra gara Play Store deemuudhaan appilikeeshinii ChatGPT jedhamu kana daawunlood goona. Appilikeeshinii ChatGPT kana walumaan daawunlood goona. Fiicharii haaraa jechuudha. Play Store erga galtaniiti yookiin kanuma appilikeeshinii irraa buustan erga galtanii bakkanatti jechuudha. Bakkanatti search bar isaa gubbaa irratti ChatGPT jettanii barreessitu. Sana booda filannoowwan isinii dhufu keessaatii kan lammaffaa irratti isa kan argitu mitiira. Kan adii kana jechuudha. Loogoo kana kan qabu kanadha kan isinii install gootanii isa buustu jechuudha. Erga isaa download gootanii install erga gootanii bilbila keessan irra kaawwattu. Ani already download godhee waanan jiruufidha. Appilikeeshinii kana bilbila koo irra jira. Erga kana appilikeeshinii kana buustaniiti akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisame. Tole haa ta'u gara appilikeeshinichaatti deemnee bannee gaaffii tokko gaafannaa. Amma gara afaan Oromootiinis deebisnee itti fakkaata. Afaan Oromootiinis garuu amma aksentiin sirrii natti hin fakkaatu. Aksentii afaan Oromoo sirriitiin miti kan isheen deebistu. Waanuma fe'eefuu seennee ilaallaa gaaffii tokko gaafannee kamitti access akka gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Jalqabarra gara appilikeeshinichaa erga seenneeti. Appilikeeshinicha seennaa. Sana booda kan gara kanatti argamtu kana mallattoo gara asitti jirtu kana erga tuqneetii booda kallattiimaan gara gaafachuutti deemna. Hello Alexa, how are you doing? You good? Hello Alexa, how are you doing? You good? I'm here and ready to chat. How can I help you today? Okay Alexa, just I wanted to introduce myself to you and then ask some questions about Oromo and Oromia. Sure, I'm here to help. Please go ahead and introduce yourself, and feel free to ask any questions you have about the Oromo and Oromia. Yeah, thank you. I'm Bonaficadu and currently I'm a student at Addis Ababa University. Nice to meet you, and Bonificado. Being a student at Addis Ababa University sounds exciting. What would you like to know about the Oromo people or Oromia? Yeah, just I wanna know how much you know about Oromo and the Oromia's culture and its significance in Africa. The Oromo people have a rich culture, known for their unique Gada system of governance, vibrant music, and traditional attire. Oromia, the largest region in Ethiopia, is known for its diverse landscapes and significant contributions to the country's coffee production. What specific aspects are you interested in?
Yo, that's interesting. And do you know the what language of Oromo people? Yes, the Oromo people primarily speak Afaan Oromo, also known as Oromifa. It's one of the most widely spoken languages in Ethiopia. Do you have any other questions about it? That's interesting. And we communicate with that? Yes, I can understand and respond in Afaan Oromo. Malu, wanta ati barbaaddu na gaafadhu. Alexa, akkamati nagaa keetii jirtaa fayyaa keetii? Baga gaarii, en bona fakkaatu. Mee ati maal na gaafachuu barbaadda? Akkamii jiruun bareedduudha? Ati akkamii jiruun bareedduudha? Afaan Oromoo barachuun baay'ee gaariidha. Afaan Oromoo barachuun baay'ee gaariidha. Kitaabota, kutsaamaa fi sagantaalee intarneetii fayyadamuun barachuu dandeessa. Mee itti fufi? Alexa, akkamiin afaan kana akkasitti baruu dandeesse? Aksentii kanaan akkamiin dubbachuu dandeessa luqodo kanaan? Afaan Oromoo barachuu dandeessa. Akka seera jechootaa fi himaalee hordofuun ofii kee sirreessuun ni danda'ama. Tajaajiloota barnootaa fi sagantaalee intarneetii fayyadamuun akkasumas kutaalee barnoota keessatti hirmaachuun gargaarsa guddaa siif ta'a. Mee itti fufi? Yeah, it's good, Alexa. Thank you for your support. Baga gammade. Gara fuulduraaf carraa gaarii. Thank you for your support, Alexa. You're welcome in bona fakkaatu. If you need any more help, just let me know. Akkuma agartanidha, amma waan afaan haasee kana hunda isaadhaan isheen bifa barreeffamaatiinis deebistee sirra keessu. Amma asitti afaan Hindiin odeesse ta'e hin beeku afaan Hindiitti isheen tiraansileet gootee keesse. Afaan Oromoo sobaan jettu. Waanuma feefu tajaajila kana guyyaa guyyaatiin kan isaan abdeet godhanii aksentiin kunis gara fuulduraatti sirrachuutii danda'a jedhee tayyaadha. Akka kanatti gootanii faana haasa'uu dandeessu. Afaan keessanillee laanguweejii divilooppii gochuutii dandeessu. Kana cinaatti faana haasa'uutiin akkuma maraatuuf itti haasa'uudha jechuudha. Galatomaan isiniin jedha. YouTube chaanaalii koo kana subscribe gochuun dagatinaa maatii ta'a. Namoota kaaniifis ijoollee kilaasii biraa jiraniifis haa ta'u giruupiiwwan garaagaraa irratti viidiyoowwan kana share gochuun dagatinaa isiniin jedha. Iddoo gaarii oola.